biyya keenyaaf nuuf kenni maaloo furmaata. saba keenyaaf Nuuf kenni maaloo furmaata. lammii keenyaaf Nuuf kenni maaloo furmaata. dachee keenyaaf Nuuf kenni maaloo furmaata. Nagaa fi araarri waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota Aleexoo Tuubii saayitii kanaa odeeffannoowwan kiristaanaa wal qabatan qabannee dhufneerraa hanga xumuraatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Dhaggeeffattoota keenya namooti yeroo jalqabaaf gara chaanalii keenyaa dhuftan chaanalii keessan kana sabiskiraayib gochuun eegalaa. Amma kallattiimaan gara odeeffannoo qabannee dhufneettiin sin dabarsa. Godina Silxee magaalaa Waraabeetti waldaan kiristaanaa gubate. Ari'atamni waldaa kiristaanaa irraa gahu yeroodhaa gara yerootti kan jabaataa jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kana sadarkaa baay'ee ulfaataa irra gaheera. Akkuma yeroo darbee kutaa magaalaa Finfinnee Aqaaqii Qaallittiitti naannoo murteessaa buufata baaburaa yookaan baabura xaabiyaa jedhamee beekamutti waldaan kiristaanaa naannoo Aqaaqii Basaqaatti argamtu kan dargaggoonni 500 ol ta'an itti yaa'anii haala hammaataan mana caccabsanii guyyaa saafaa meeshaa waldaa gurratanii deemanii fi miidhaa guddaa tajaajiltoota irraan geessisan sana gidduu kanas haaluma wal fakkaatuun qaamni tokko amantii kiristaanaa magaalaa Waraabee keessaa balleessina jedhaniitu waldaa barattoonni kiristaanaa yuunivarsiitii Waraabee keessatti waaqeffatan dabalatee waldaa Masarata Kiristoosii fi waldaa Qaalee Hiweetii gubanii barbadeessaniiru. Barattoonni achi jiran akka dubbatanitti hamma dormiitti dhufanii kiristaanota filatanii reebuutti gahanii jiru. Mana jireenyaa namoota kiristaanaa ta'an irra deemanii guggubaa jiru. Hawaasni magaalaa sanaa persentii baay'eedhaan amantii hordoftoota amantii Islaamaa hordofan yoo ta'an, hamoonni amantii kana bakka hin buune kiristaana balleessina jedhanii waldaa kiristaanaa gubuutti kan jiran ta'uu odeeffanneerra. Barattoonni kiristaanaa achi jiran kana booda lafatti waaqeffannu tokkollee hin qabnuufti nu bira dhaabbadhaa nu gargaaraa waan dandeessaniin nuun jechaa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Garuu mana guban malee Kiristoosin onnee isaanii keessaa gubuu hin danda'anii ittuu jarri ofitti tuttuqaniyyuuti. Kana booda kiristaanonni biyya sana ni dhaalu. Wangeelli mo'ataadha. Barattoota yuunivarsiitii Waraabeef waan dandeenyuun bira dhaabbanne kallattii dandeenyuun kadhataanis bilbilee bira haa dhaabbannu dhaamsa keenyadha. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo ariifachiisaa saayitii kanaaf qabannee dhufne asuma irratti goolabna. Odeeffannoo biraan walitti deebina. Hanga sanatti namoonni haarawaan chaanalii keenyaaf haaraa taatan chaanalii keessan Aleexoo Tuubii jedhu kana sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Turtii gaarii eebbifamaa. Nutoo sitti laannee saba keenya Gooftaako nuuf kenni maaloo furmaata. Nuuf kenni maaloo furmaata. Yesuus ko nuuf kenni maaloo furmaata. Nuuf kenni maaloo furmaata. Biyya keenyaaf Nuuf kenni maaloo furmaata. saba keenyaaf Nuuf kenni maaloo furmaata. lammii keenyaaf Nuuf kenni maaloo furmaata. dachee keenyaaf Nuuf kenni maaloo